Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaati. Qophii addaa keenya irraatiin immoo egaa keessummaa tokko isiniif qabadheen jira. Keessummaan keenya irraa walitti qabaa gumii abbootii gadaa Jiiloo Mannooti. Egaa abbaa gadaa Jiiloo Mannoo wajjiniin immoo turtii keenya irraatiin waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi bakkeewwan tokko tokkotti dhimma nageenyaa irratti olaantummaan seeraa egaa kabachiifamaa jira. Sana wal qabsiisee turtii waliin taasisna. Marii keenya har'aatiin haga dhumaatti nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Yeroo ammaa bakkeewwan garaagaraatti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti kan argamu. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan yeroo ammaa raawwataa jiru akkamittiin kan isin ilaaltan? Maqaan kiyya Abbaa Gadaa jedhama. Abbaa Gadaa Jiiloo Mannooti walitti qabaa gumii abbootii gadaati. Waa olaantummaa seeraa laf tokko wanni seeraan qabne tokko duruuyyuu waan jiraatii muti. Olaantummaa seeraa innaa jennu nagaa jechuu. Olaantummaa seeraa fudhatuun mootummaan fudhatu kun sirrii olaantummaa seeraa fudhate. Olaantummaa seeraa jechuun nagaa jechuu. Olaantummaa seeraa jechuun nagayaan bulan jechuu. Waaqaan jalatti wanni bulanuun seeraa. Olaantummaa seeraa innaa jedhanu seerri ka duruu bulanuuni. Olaantummaa seeraa fudhatu sirrii jedhama. Yeroo mootummaan garaa laafu yookiin callisu nagaatu dhibee jedhama. Yommuu tarkaanfiin seeraa fudhatamaa deemu immoo kun maaliif jedhamee wacuudha kan argamu maaliifidha kun maaliif ta'uu danda'e? Akka ilaallu mammaasa jira gara kenna. Maan jedhan seeta. Namni niitii sodaatu ilmee uumatu jedhan. Eegi niitii fi sodaate na duraa miidhamte yoo jedhe ilmee karaa dhaggatu hin qabu. Mootummaan tokko yennaa waan tokko waan nagayaarra sodaatu ta'e akkan godhee nama bulchaa seera kabachiisuu qabaa. Seerri eeggamuu qabaa. Seerri ulfinna qabaa. Seerri kabaja qaba. Kabaja qabaa. Kabajaa ulfeessanii jedhan kuni yennaa kaanii maan jedhanii yennaa kaanii olaantummaan seeraa laafee mootummaa olaantummaa seeraa hin fudhatu ka jedhu abbootii gadaa ta'e immoo nama fedhellee hundinuu jedhan. Yennaan immoo olaantummaa seeraa fudhatu uummati badee uummata miidhaa irra geessanii ka jedhu kana. Kuni olaantummaa seeraatiin nama bulchuu malee kun waan caqasanuu muti. Kan namni akkasii jedhe sun sirrii muti. Olaantummaa seeraa fudhatuuni seera kabajuu, seera ulfeessuu malee uummata balleessuu muti. Seerri yoo hin jirre namni hin buluu halkallee guyyaallee bahee galuu hin danda'u jedha. Yakkamaa adabuu irratti nama yakka hojjete tokko akka yakka isaatti adabuu keessatti abbootiin gadaa haala sirna gadaatiin nama yakka raawwate akkaataa yakka isaatti ni adabu. Mootummaanis haaluma seera mootummaadhaan nama yakka raawwate tokko ni adaba. Isin mootummaan yakka nama yakka raawwate kana olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jecha tarkaanfii fudhachuu fi akkaataa seera abbaa gadaa keessatti immoo akkaataa yakkamaa tokko achitti adabuu kana wal bira qabdanii haala kamiin ka ibsitu akkamitti ilaaltu sir? Akka itti ilaallu gara sirna gadaalletti olaantummaan seeraa hin fudhataman. Adabbii itti kennama nama. Nama niitii namaa qabe tokko aanes haadha jibichaa durra nama qabe raada tokko nama muka balleesse olaantummaan seeraa adduma hundattuu sirna gadaa keessatti nama seera yakke nama seeraan dhageen olaantummaa seeraatti fudhatan. Dudda jeesuun jira. Dudda jeesuu jechuun dikuun jira. Horiirraa qaluun jira. Adabbii adda addaa jira. Horii 4-5 irraa qalanii adaban jira. Adabbiin mootummaa ta'e immoo sirna gadaa ta'e immoo sirna gadaa keessattuu nama seeraan dhageen nama seeraa owwaan olaantummaa seeraatti fudhatuu qaban. Namni immoo seeraa owwaanne hamaa waan ta'eef nama nagayaan barbaanne waan ta'eef olaantummaa seeraa sodaata malee hamaan namni namaan dhageen olaantummaa seeraa sodaata malee olaantummaan seeraa hin jirre waan sodaatu hin qabu sun waaqallee hin beeku jechuudha. Yeroo baay'ee wanta irra deddeebiidhaan biyya keenya keessatti ilaalamu nama yakka raawwate tokko akka yakka isaatti yeroo adabamu yookiin olaantummaa seeraa mootummaan irratti fudhatu waan saba kana keessaa ba'eef
waan amantii kana keessaa baheef yookiin immoo hordofaa amantii kanaatiif yookiin immoo dhaabbata kana waan deeggareef ilaalcha akkasii waan qabaatiif jedhama. Kun sirriidha. Ilaalcha kanarratti yaada kanarratti isin maal jettu? Kanarratti namni seera yakke tokko kiristaana ta'e moo musliima ta'e moo waaqonfataa ta'e moo saba Itoophiyaa keessa jiru Uraagee ta'e moo Amaara ta'e moo Gujii ta'e moo Boorana ta'e moo Shawaa ta'e moo Wallagga ta'e moo sabi fedheeyyuu nami seera yakke olaantummaa seera irra fudhatamuu qabdi. Kun waan gosaa fi amaanotii namaa amantaa namaa tuquuti nama seera yakke maali. Warreen bosona keessa hidhatanii gurmaa'anii beekamtii seeraa malee otoo of hin beeksisin socho'an jiru. Isaan yeroo kanatti Oromoo irratti uummata Oromoo irratti gidiraa garaagaraati kan isaan raawwachaa jiranii saamichi jira, ajjeefamuun jira, mana uummata Oromoo gubuun jira, qeerraa buqqaasuun jira. Warreen kun maal godhamuu qabu? Akkamittiin gara nagaatti, gara nageenyaatti, gara araaraatti yookiin immoo akka isaan gara mataa isaaniitti gara nageenyaatti deebi'anii akka isaanii kanarraa of sirreessanii daandii sirrii qabatan akkamitti taasifamuu hin danda'ama? Waa'ee kanaa maal jettanii yaaddu? Kun warra hidhatee bosona keessa socho'u ani torbaan nagayaa lassee, torbaan nageenyaa jedhee, torbaan tokko guutuu lassee haga kaambii isaanii deeme. Ani hangafaa isin timee maqaan kiyya Jiloomaan Dhooti. Kaambii isaanii deeme, kaambii isaanii lafa dogoo jedhan, lafa deeru jedhan deemee kadhadhee uummati akkanaan hin ta'u, wanni kun uummataan ta'u, lafa teenna balleessaa, jaarsaa jaartii teenna ejjeessaa jedhee haga kadhadhu duudii kadhadhe. Achiin duuba koree jaarree, koree warri kun akka alaa galu, akka siman sangaa binnee, dunkanii dhaannee, akka nagayaan nuu galan jennee, eegannee dhanne duubarraa maannaan jedhan seete naa bilbilanii jaartii teetti si jalaa sokkeera ka ati galfataa deentu, ka ati deentu jedhanii hin didanii. Warri kun amma yoo isaan irratti adduma hundattuu isaan latti an jiru suni Bulee Horaa jedhanii godina Gujiiti. Godina Gujii callaa adoon ta'in Wallagga ta'e moo Shawaa ta'e moo warra Amaaraa wali aanu ta'e moo isaan yommuu olaantummaan seeraa irra fudhatamu maan jedha mangistiin Amaara balleesse, mangistiin Boorana balleesse, mangistiin Gujii balleesse, mangistiin Wallagga balleesse jedhanii odeessani. Kuni mangistiini mootummaan nama tokko nama nagayaan bulu ka qotatu, tiffatu, ka waarfatu, ka daldalatu mootummaan nama balleessuu qabu. Mootummaan fedhelle kanalle ta'e moo ka dhibille ta'e moo mootummaan nama nagayaan balleessu, ka badaaru nama nagayaan qanne, ka akkasi namaan jedhu sulle, ka namaa waa akkasii namaan jedhu sulle nama nagayaan qanne. Amaaraa, Uraagee, Gujii, Booranaa, Arsii ka jedhu sun nama nagayaan qanne nama akkasi jedha male mootummaan nama nagaya qabu balleessuu hin danda'u. Ifiifuu nagaya dhabanii mootummaa biyya bulchullee nagaya dhoogganii waan nagayaan qanne waan tolle haasa'an jechuudha. Akka aadaa Oromootti Wallageetti waan jedhame jira, wal safeeffannaa waan jedhame jira, duudhaan jira. Safuunii kan hangafaaf quxisuun wal safeeffata. Akkasumas abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa aadaa Oromoo keessatti hin kabajamu, hin safeeffatamu. Yeroo ammaa garuu sun badeera, guutummaa guututti badeera jechuun ni danda'ama. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa dhaga'amaan jiranii, jaarsoliin biyya dhaga'amaan jiranii, Oromoon Oromoo tuffachuun jira, wal qeequun baay'achaa jira. Aadaa fi duudhaa Oromoo sana duraa sanatti akkamittiin deebisuu dandeenya? Yoo maal ta'edha kan bakka duraatti deebi'amu? Maaliif bakka keenya duraatti deebi'u dadhabnee akkam yoo goonedha? Maaliin kun sirrachuu danda'a? Kuni warri nami sabana haxee mililikii gurra duude ammaa kanallee adaraa mililikii jedha. Kuni nama gurra duude. Nuti waan himin hin qabnu, waan hin gorsin hin qabnu. Oromoo irratti hin qabsaa'u, Oromoon jilbiisisuu, diina jilbiisisa malee, waliin jilbiisisuu, waliin jilbiiffatuu, kuwaa wal jilbiisisiisaa deeman
Oromoon luka waliin butuu, duuba walii harkisuu, luka duuba harkisuu jirtanii jennee hinneerra. Kaasafuu yoo namni ammaa nami boru du'u hadha dubbii hamaa dubbata jedhan gara aadaa Gujiitti. Nami boru du'aaru waan dansaan dubbatu guyyaa hadhaa waa hamaa dubbata nami boru du'u. Kuni kasafuu balleessu kabbaa gadaan dhageen, ka jaarsan dhageen, ka jaartii hintu dhageen, ka mootummaa itti himu dhageen. Kuni nami boru du'u hadha waan du'aa dubbataa oola jedhanii eegi boru du'aa jiraate. Kuni nama abbaa gadaan dhageen eenyu akka inni bulu nami waaqan dhageen nami Oromuma fuudhee manaa koottu gad jedhee manaa fuudhee ijjeessu nami karaarra eegee Oromoo ajjeessu nama liqaa isaan qanne nama waa isaan qanne nama tiffatu waarfatu basaachuu ati gaaf tokko waa ati dubbattu dhageenyeerra jedhanii ka ajjeesan kuni Oromummaa isaatu ani namansiisa akka Oromoonni ta'eeyyuu. Nami kun waa angurraan dhage'u oduu dhage'u juuntaa jedhan sayyoo ta'e malee namni kun Oromoon jedhuun. Tolchisaan tolchan kaan gurraan dhage'a ka ilatiyyaan dhage'u ka godina Bulee Horaat godina Gujii lixaatii Gujii baarrat tolchisaan ilaan dhaggu sun tolcha ilma Oromootiin jedhuun nama sanii. Ammallee teenaan nama fedhellee teenaan an nama tolcha akkasii tolchu. Nama intala durraati jedhee marar haadha na dhalta jedhee nama marar nama intala durraa adoosiin intala takkaa qaba jettee adoosiin waattuu na ijjeesin abboo intala takkaa tanallee guddifadha takkatuu dhaleera harma kana sodaadhu harma kana sooni adoosiin jedhamu nama xiitii harma san keessa dhahee ijjeessu namni kanaa namni Oromoo jedhee ammallee hin beeku. Kuni safuu duriitti akkan jedhee deebi akka jettee gaafatte sun safuu nami beeku ammallee ka beeku hin jira. Ka ammaa tanallee safuu beeku, ka aadaa beeku, ka duudhaa keenya beeku, ka sirna gadaa beeku, sirna ijaarsaa ka beeku ammallee hin jira. Isaan qofaa muti isaan qofaa muti ammallee hin jira. Garuu isaan adoo namallee du'uu dhabanii adoo mootummaan kulle isaa ijjeesuu dhabue akka jaarsaa akka jaartiitti akka abbaa gadaatti waaqaan hundu'an nama waa akkanaa hojjetu. Kaayoo isaaniillee galman ga'u nama waa akkanaa cubbuu hojjetu jedha. Kanaafuu safuu akka deebinu akka duriitti akka deebinu karaa namaallee dadhanne karaa waaqan dadhannu waaqa kadhatu jirra baanee miciicaa qabannee horooroo afannee abbootiin gadaa waaqa kadhatu jira akka duriitti waaqa nu deebisi Oromoo afaan tokko tolchi Itoophiyaa keenya duudii nu nageessi afaan tokko tolchaa jedhu waaqa kadhatu jira. Biyya keenya keessatti yeroo ammaa nageenyi boora'ee jira. Beekama bakkee garaa garaa irratti uummanni dheebuu nageenyaa qaba. Nagaan akka isaaf bu'u barbaada. Nagaan akka bu'uuf immoo maaltu godhamuu qaba yeroo kanatti? Ergaan qabu haala nageenyaa kan adoo qaama mootummaa callaan lakkisuu dhabanii qaamunti paartii adda addaalle karaa nagayaatiin yaamanii karaa nagayaatiin wal jalaa uwwaatanii qaami mootummaa kulle karaa araaraatti paartileen morkattootaa ka jedhanulle karaa araaraatti warri shanee kabaddaa jirulle karaa araaraatti karaa abbaan gadaa jedhutti karaa abbootii amantaa jedhanutti karaa haati siiqqee jettutti karaa maanguddoon dubbatti hundi isaaniitu adoo deebi'anii qaama nama bulchu kanallee ta'anii ka amma wal mormanullee ta'anii adoo karaa nagayaa kanatti deebi'anii gara keenya maan jedhan gara Gujii utubaa tokko gara manaa dhiibanii yoo dadhaban achuma dhiisan jedhan mootummaallee gara dhiibeera takkaa karaa nageenyaa kana adoo dhiibanii paartileen jirtu duudiin walii galtee afaan tokko dubbattee ko'aa nagaya buunyaa jedhanii wannaan adoo nageenni deebi'e adoo karaa nagayaatti wal'aananii yoo wal'aananii karaa nagayaatiin dadhaban ebeluu didatee nagaya jedhanii akka karaa tokko deebi'an karaa nagayaa kanaan olaantummaan seeraa akkuma jiru itti fudhatamee
karaa nagayaallee adoo wal dhaananii jedhaan. Nami galma dhabe gargada maachadha. Gaalli badee jennaan akka waan gaalli achi seenee danda'u barbaade okkotee harka kee jedhan. Okkotee keessa barbaada jedhan. Gaalli okkotee seenuu. Barbaadaa fi adoo paartileen jirtu duudiin namunti jiru duudii waan nagayaa dubbatee nami ka uummata bulchu kulle mootummaa ama biyya bulchu kulle waan nagayaatiin abbootii amantaa yaamanii abbootii gadaa yaamanii jaarolii biyyaa yaamanii haadha siiqqee yaamanii adoo guyyaa tokko waan kadhaa godhanii karaa nagayaatiin kadhatanii jedheellee hin yaada. Maaniif waan nama guddaa ta'eef abbaa gadaa qofallee adoon ta'e waan nama guddaa ta'eef waan nagaya dharra eeruuf waan nagaya dheebodhee waggaa sadi duudii nagaya dheebodheeruuf karummaan na baasu adoo karaa nagaya dhagge waan jedhuuf kiyyammoo dubbiin siyaasa wayii adoon ta'in akka abbaa gadaatti karuma nageenni dhufuun waan barbaaduuf waan dheebuu nagayaa qabuuf nagaya kana waan halchuu jiruufi adoo karaa nagayaallee wal dhaananii jedhee dhaansa dabarsuu qaba. Marii biyyaalessaa yeroo ammaa komishinii marii biyyaalessaa dhaabbate qaamonni bakka garaagaraa dhaabbata garaagaraa dhaabbilee siyaasaa bakka hundumaarraa walitti dhufuun ni hirmaata jedhameeti kan amma eegamaa jiru. Mariin kun immoo akka milkaa'uuf maaltu godhamuu qaba keessumattuu yeroo ammaa nuun ilaallatu qaamni kun ni hirmaatu qaamni kun maaliif hin hirmaanne waan jedhu komiin garaagaraa yaadi garaagaraati kan ka'aa jiru. Yaada namni hundumtuu yaada ilaalcha isaa akka qabaatetti dhufe nageenya biyyaa buusuuf yookiin immoo kaayyoo tokkoof kaayyoo mariin biyyaalessaa qabatee jiru akka milkaa'uuf eenyurraa maaltu eegama jettanii yaaddu? Maan teena jedhee innaa mari'ate waan ta'u dhabee hin beeku. Mari'atuun waan dansaa mariin biyyoolessaa san abbootii gadaa jaarolii biyyaa warruma hundaa paartolee jiran hunduudii warra hidhatee bosona keessa jirullee haa ta'u walitti fidanii maan teenaa maan nu wayya ka jedhan suni adoowwanni sun itti fuufee keessa dhaggannee keessa teenneeyyuu hin barbaada jedha. Nu baasaa garuu nuti akkasi jenne malee diduulleen danda'anii didatanillee jedhanuu wal dhaanee kadhatanuullee danda'ani. Diduu didatan jedhanii afaa isaaniirraa dhaga'uullee danda'an. Garuu isaallee adoo dhufanii namni duudiin adoo dhufee walitti ba'ee waan nagayaa dubbatee latti tun nagayaan bultii nagayaan baanee gallaa nuti haga guddannee haga nageennee idimee kana waggaa 70 wageennee waraana akkanaa dhagginee hin beennu. Waraanni dhufeellee dhufee dabaraa waraana cadhisee ta'e kan hin dabarre waraanni kun nu sodaachiseera mariin barbaachisaa marii akkasii sun waan barbaachisaa jedha. Akka waliigalaatti nageenya biyya keenyaa ilaalchisee ergaa qabdan yookiin immoo dhaamsa qabdan yoo jiraate asumaan daawwattoota keenyaaf nuuf dhaama. Biyya keenya keessaa waan nagayaan dhaamuu barbaadu waan nama xiqqaa guddaa ilma intala jaarsa jaartii dhaamuu barbaadu namni tokko ta'ee afaan tokko dubbatee Oromoo duwwaa adoon ta'in namummaan Itoophiyaa jedhan afaan tokko ta'ee nama tokko ta'ee afaan tokkoon bulee afaan tokko ta'ee akka bulu. Oromoo duwwaa adoon ta'in nama hundinuu afaan tokkoon wal jaalalaan waan nagayaa dubbatee paartii fedhellee haa ta'u warra abbootii gadaallee haa ta'u afaan tokko ta'ee waliin buluu qabaa jedheera. Egaa waamicha keenya kabajanii yeroo keessan aarsaa gootanii karaa amma kana daandii amma kana ceetanii dhuftanii waan asittinuu argamtanii hawaasa keenya fayyada jettanii dhuftanii yaada keessan nuuf hirtaniif maqaa televezyiinii waaltaatiin isin galateeffadha ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya guyyaa irraa abbaa gadaa istuudiyoo keenyatti affeeruudhaan wantoota baay'ee waliin kaasnee mari'achaa turreera. Turtii keenya irraatiin immoo waan guddaa akka irraa barattan abdiin qaba. Waan nu daawwattaniif galatoomaa turtii gaarii.